kutaa magaalaa Eekkaatti deeggarsi mootummaa jijjiiramaa fi misooma gama hundaan waggoottan 8 darban akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti galmaa'eef beekamtii kan kenne hiriirri hawaasaa addabaabaayii dubartootaatti gaggeeffameera. Bitootessi 24 guyyaa Itoophiyaaf abdiin guddinaa fi jijjiiramaatti mul'ate ta'uu kan dubbatan jiraattonni kutaa magaalichaa misoomni damee maraan magaalaa Finfinneetti galmaa'aa jiru xiyyeeffannoo addunyaa kan argatedhas jedhan. Akka biyyaatittis akka Finfinneettis akka Oromiyaattis wanti hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha, baay'ee miidhagaadha. Addunyaa Afrikaa hundi yeroo kana nu ilaalaa jira. Itoophiyaan keenya immoo guddachaa jirti. Ijoollee teenyas akka isaatti barachaa jiru ilaalaa irra. Waan uffatan hin yaadnu, waan nyaatan hin yaadnu. Aarsaa sabaaf sablammoota aarsaa uummata keenyaatiin argame kun immoo aarsaa uummata keenyaatiin aarsaa dhiigaatiin argame kunuunsuun nurra jira, itti fufsiisuun nurra jira. Hidha haaromsaa guddicha dabalatee piroojeektiiwwan misoomaa gurguddoon kan itti xumuramanii fi kaan immoo ijaaramuutti eegalan waggoottan jijjiiramaa darban Itoophiyaan gama hundaan ol jettee akka mul'attuu fi Finfinneenis bakka ga'umsa tuuristii filatamtuu akka taatu kan taasisedha kan jedhan immoo hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Eekkaa obbo Fitsum Hayileeti. የሁላችን አሻራ የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሻራ ሁንደ ኬኛ ከንተ ሂዲ ሃሮምሳ ጉዲቺ ኩተኖ ሚኒስትር ሙሜ ኬኛቲን ጥሙራሜ ማዳ አኒሳ ቆፈ ሆሶ ሂንታኔ መለቶፍ ደንደው ኬኛ ተኤራ ሚሶምኒ ኮሪደራስ ፊንፊኔ ፊ መጋሎ ተናኖሌ በከ ገውምሰ ቱሪስቲ ታሲሴራ ኢትዮጵያን በአፍሪካቲ ሁምነ ዲነግዴ ጀባ ኢጃረቹ ኤገልቴ ጅርቲ ኩኑንዲ ቡአ ቢቶቴ ሰዲግደሚ አፍሪ ወጋ ወጋን ከበጃ ጅሩቲ Haaluma wal fakkaatuun kutaa magaalaa Gulalleettis hiriirri deeggarsa mootummaa jijjiiramaa kan gaggeeffame yoo ta'u fayyadamummaa kutaalee hawaasaa hundaaf xiyyeeffannoon kennamee fi misoomni damee maraan magaalaa Finfinneetti mul'achaa jiru deeggarsaaf kan isaan kakaase ta'uu hirmaattonni dubbataniiru. አጠቃላይ የከተማው ልማት በጣም ደስ ይላል. misoomni waliigalaa magaalattii hedduu kan namatti toludha. Guyyaarra gara guyyaatti miidhagaa jirti. Kun bu'aa bitootessa 24ti. Xiyyeeffannoon addatti fayyadamummaa dubartootaaf kennames dinqisiisadha. Carraan hojii bal'inaan nuuf uumameera. Akkuma arginu uummanni gammachuu guddaa qaba. የተነሳነውም ይህንን ድጋፍ ለመስጠት ከሌሊቱ 10 ሰዓት gama hundaan agarsiisuuf halkan keessaa sa'a 10tti waliin kaanee dhufne. Kunis misooma magaalattiittis ta'e akka biyyaatti hojjetamaa jiruuf deeggarsa addaan hin cinne kan qabnu ta'uu ragaa kan ittiin baanedha. Fuuldurattis mootummaa keenya waliin ta'uudhaan misoomaa fi guddina biyya keenyaaf kan hojjennu ta'a. Dhaloota dhufu biyya badhaate dhaalchisuuf waggoottan jijjiiramaa darbanitti hojiiwwan ajaa'ibsiisoo hedduun hojjetamaniiru kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalichaa obbo Waldee Wagaseen hawaasni tokkummaan dhaabbachuun adeemsa badhaadhinaa eegalame itti fufsiisuu qabaas dhaamaniiru. እኛ ለውጡን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ነው ያየነው. Nuti jijjiiramicha qabatamaatti kan argine kutaan magaalaa Gulallee jijjiiramaan dura maal akka fakkaattuu fi hojii amma hojjetameef hunduu ragaadha. Dargaggoota kumaatamaan lakkaawaman araada garaagaraa keessa turaniif carraa hojii bal'aan uumamee hojjechaa jiru. Kun caalmaatti akka itti fufu barbaanna. Lageen Finfinnee duraan bira darbuuf jibbisiisoo turan amma misooma qarqara lageeniitiin hoteelaa fi bakka ga'umsa tuuristii ta'aa jiru. Jijjiiramni kana caalu hin jiru. Kana itti fufsiisuun dirqama hundumaati.